السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن هردفتوتا channel زنكي تيوب. نجيني ربي قدا بكم جرتن التيتيكا في قدا خيسن إسن هاجه هجتشا ويا أرانتنا فيديو خنا خيستي نموتن جاهن الدنيارraa ديرو وجيلالا. غرو سو فيديو خنا دهن داوتين channel خيني channel زنكي تيوب سبسكرايب قدون أكسم لايكي في شير قدون أبلين خيسن برانجهون نوشينا دا بدا. Namoottan Jahan keessaa kan dura Sultaan Koozaan jedhama. Sultaan Koozaan kan dhalate akka Awurooppaatti bara 1982. Biyyi dhaloota isaatis biyya Turkiiti. Namoonni baay'een isa kana hin beeku ta'uu mala. Garuu dheerinni isaa akka nama biraarraa adda ta'u isa taasisee jira. Sababa kanaaf Sultaan Koozaan bara 2006tti kitaaba Geenes jedhamu keessatti dheerinni isaa ilaalamuuf galmeeffame. Sultaan Koozaan dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 47. Nama dheeraa keessaa inni lammaffaa Igor Koovinaastee jedhama. Igor Koovinaasteen nama addunyaarraa dheeraa keessaa lammaffaadha. Inni kun erga dhalatee yeroo waggaa 6 ta'u dheerinni isaa meetira 1 fi seentimeetira 8 ture. Dheerinni isaa kun yeroonii fi haadhaa fi abbaan qoratan doktoroonni akka dhukkuba qaama keessarraa ka'een qaamni isaa dheerachuu isaatti himan. Dheerinni Igor Koovinaastee meetira 2 fi seentimeetira 35. Dheerinaa fi furdinni kun hedduu isa rakkisa. Yeroo kophee uffatuu fi akkasuma huccuu irratti. Garuu wanti guddaan isa gammachiise miidiyaa adda addaatii fi fiilima adda addaa irratti beekamtii argachuun akka addunyaarratti sadarkaa nama dheeraa keessatti barreeffamuu isaati. Nama dheeraa keessaa inni sadaffaa Roobertas Bobrooskii jedhama. Abbaan Roobertas kubbaa harkaa yookiin baaskeetbool kan jalqabe biyya Roomaatti. Eegasii ilma isaa Roobertas kana isaa waggaa 5 barsiisuu jalqabeen. Roobertas umriin isaa waggaa 12 yommuu guutu iddoo abbaa isaa san dhaalee ture. Dheerinni abbaa isaa meetira 2 fi seentimeetira 16 ture. Akkasuma dheerinni haadha isaatis meetira 1 fi seentimeetira 83 ture. Roobertas umriin isaa yommuu waggaa 14 ta'u kubbaa harkaa yookiin baaskeetbool biyya Itaaliyaatti galee taphachuu jalqabe. Haaluma kanaa wajjin barnoota isaatis itti fufe. Nama dheeraa keessaa inni afuraffaadha Ibraahim Tikilaa jedhama. Ibraahim Tikilaa namoonni baay'een guddina lakkoofsa kophee isaa caalaa dheerina isaa kana laalanii dinqisiifatu. Dheerinni isaa kun meetira 2 fi seentimeetira 46. Ibraahim Tikilaan dheerina isaa irraa kan ka'e tasgabbiin dhaabbachuu hin danda'u. Akkasuma yeroo magaalaa keessa namaa wajjin deemu dheerina isaa irraa kan ka'e baay'ee karaa dabaruun isa rakkisa. Erga dhalatee umriin isaa waggaa 3 tahee qaamaan dheerachuu jalqabe. Yeroo ammaa Ibraahim Tikilaan kan jiraatu biyya Paarisi. Nama dheeraa keessaa inni shanaffaadha Baawuu Shiishoon jedhama. Baawuu Shiishoon maatii guddoo maatii bal'oo keessatti dhalate. Erga dhalatee umriin isaa waggaa 18 yeroo ta'u dheerinni isaa meetira 2 ture. Garuu erga umriin isaa waggaa 23 tahee dheerinni isaa dhaabbate. Akka waliigalaatti dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 36. Nama dheeraa keessaa inni xumuraa Ridwaan Shaarbaat jedhama. Ridwaan Shaarbaat kan argamu biyya Tunuuziyaa keessatti. Dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 36. Akkasuma ulfinni qaama isaatis kiiloogiraama 190. Ridwaan Shaarbaat kubbaa harkaa taphachuu ture. Garuu osoo hin turin waggaa xiqqoo erga taphateen dhaabe. Sababni isaatis qaamni isaa furdachaa waan dhufee fi saffisee sossoohuu waan hin dandeenyeefi. Garuu haaluma kanaa wajjin Ridwaan Shaarbaat kubbaa harkaa hedduu jaalachuu ture. Jiruu isaa keessatti badii guddoon balleesse kan je'ee dubbatu kubbaa harkaa dhiisuu isaa sani.
Viidiyoo keenya kan har'aa keessatti waa'ee namoottan jahan addunyaarraa dhedheeroo kana fakkaata. Viidiyoo keenya kan itti aanu keessatti waa'ee namoottan addunyaarraa gaggabaaboo waan isiniif qopheessinee dhiyeessinuuf jecha namoottan chaanaala keenya chaanaala Zankii Tiyuubiif haaree taatan chaanaala keenya subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadha.